bashannanaani nu gammachiisa. qophii maangoo immoo Maangoon immoo mageen hidhii jedhine. Ashama harka fuunee akkam nagaa jirtu maatiin chaanaal keenya hundi keessanuu aan abdiidhaan mageenis as jirti. Asirraan tameetu jira tamaam seen har'a sa'aatii kana irbaata nyaachuudhaaf baanee kunoo akkuma argitan seenyeetii jirra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter ini untuk besok. Nanti aku diam dah. Rasanya. Nyaachuuf deemna yaa. Kana boodas iddoo biraa deemna mire. Kana boodas bakka deemnu jira akkanumatti hanga dhumaatti isin daawwachiisna nu wajjin tura. Tamaam atis nagaa jedha. Kam jirtan nagaa fayyaa keessanii maatiin chaanaalii abdii indamagee nageenya keessan badhaadha. Egaa har'a irbaata nyaachuudhaaf bakka kanatti dhufnee abdii fa'aa wajjin jirra. Nu faana turaan isin jira waa baay'ee isin agarsiisu. Amma irbaanni qophaa'ee jira. Sa'aatii irbaataati hundi keessanuu haa yaannu. Haa yaannu. Kamilkii isin yaasuuf nuun jedha. Gara iddoo hedduu deemnaa qabbanaa waan ta'eef akkana uffannee baane. Jaakeetti uffannee maal jennee mageenis uffata gurguddaa kan uffattee. Egaa daawwattoota keenya akkanatti yeroo tokko tokko qilleensa fudhachuun bareedaa haala kanaan nutis baanee qilleensa fudhatu jirra. Bashannanu jirra. Iddoo hedduu silaa iddoo isin daawwachiisnu hedduus jira maaliifu har'a akkanumatti deemaatiin bulla. Yeroo takka takka barbaachisaadha akkasuma immoo ganaa sa'aatii kana booda sinimaa deemna. Sinimaan kunis hanga halkan qixxeetti ilaalama waan ta'eef sinimaa san teenyee achitti sa'aa dabarsinee deebina. Amma immoo waan takka takka dhuguudhaaf as teenyee kuni iddoon bareedaa keessi isaa isinitti mul'isa. Akkuma jiru nu waraabessi mul'isa jechuudha keessi isaa baay'ee namatti tola. Yeroo takka takka bayaatii qilleensa jijjiiradha akkanatti jechuudha. Mee akkamii mageessi tole? Yeroo iddoo amma laga dimbaan jecha amma akka qilleensa fudhachuuf ala gabbaan edita kadasta qilleensi addunyaa kanaa edita zaalaatiyaala. Yaa namatti tola anis natti tolee jira bashannanee jira qilleensi galgala baasanii fudhatan ammoo hedduu namatti tola. Viidiyoo kana yoo dandeenyu egaa amma maxxansina yookaan ganama maxxansina ta'us garuu kan nuti waraabne galgalaa jechuudha sa'aatii kanaan baanee. Tameenis ni jira. Yaa tamaamis nu wajji jira reef gartanii jirtanii tamee namoonni hedduun namoonni tokko tokko ni beeytanii tamaam tiyuub ka jedhu yuutuubii qaba innis tamaam tiyuub achirratti ilaaltanii isaa sabskiraayib gochuu dandeessanii tamee kana jajjabeessaa mee isaa jajjabeessuu qabdanii liinkii isaa koomantii jala isiniif kaaya mucaa kana nu jajjabeessaa sabskiraayib godhaa abshir egaan daawwattoota abdii fi magee har'a bakka baay'ee bareedaa kana jirra. Iddoon kun baay'ee tokko namatti tola. Maqaan isaa koortiyaa jedhama. Namoonni naannoo maadii jirtan kottaa itti bashannana. Wanti isaanii baay'ee namatti tola. Nuti garuu haga ammaa hin dhuyne reef dhufne waan ta'eef daqiiqaa muraasa dura dhufne teennee lallaalanii tumaan ayyaannee jira. Har'a abdii fi magee fataa zanaa isaa godhaa jira. Abdii agartee akkatti zanaa nama godhaan. Ispoonsarri gaana gaa uummata kana ispoonsarri baay'ee ta'uu qaba. Abdii ta'uu qaba. Ispoonsarri abdiidha. So ispoonsara manatti irratti walii galee dhufnee mageen akka waan ana irratti baasii godhu haasawa kana jetti malee akka ispoonsarri abdii ta'e manatti walii galee dhufne. Yaa isii fi abdiin tokko waan ta'aniif ana qofa baasii godhu ispoonsarri nuti nyaattaa kootti aan immoo kanaaf daawwattoota keenya asuma immoo koomantii yuutuubii kana jala tokko farka jiru irratti YouTube channel kiyya subscribe godhaa. Abdii fi magee kanallee kan isaanis sila subscribe baay'ee gaariidha bareeda. Akka immoo yeroo keessatti kuma dhibba galchitanii fi badhaasa YouTube channel nama kennu san irraa fuutaniif abdiin qaba. Maaliif ijoollee Oromoo YouTube baay'ee qabdu keessa namoonni badhaasa san qaban nama muraasa nama qubaan lakkaa'amanii namni dhanbee dhugaa dubbii dubbatu nama lama qofa. Jijji kiyyaa fi
mucaa abduu mobile app jedhamu tokko namoota kanneen qofatu badhaasa san qaba. Kanaaf abdii fi mageenis yeroo dhiyootti akka fudhatan abdiin qaba. Isiniin jedha nu daawwadhaa haga xumuraatti. Bashannanaanii nu gammachiisa. Qophii jimaata bashannanaa raadiyoo irratti beektan. Har'a Faroolaa dhugaa jira. Abdiin akka daa'ima faroolaa dhugaa. Maangoon immoo mageen dhugdii jedhin. Maangoon immoo mageen dhugdii. Mageen immoo maangoo dhugdii. Tamaa immoo buna dhugaa jaarsa. Tamaan buna dhugaa. Alansaay. Bashannana keenya irraa asumatti fudhatti jira baay'ee tokko namatti tola. Daawwattoota keenya nu faana turan isin jedha har'a maaliif viidiyoo kana wanti isinii waraabneef maa inni yeroon qorra kana keessatti yoo manuma ta'an qabbanni maatti nama miiti yeroo tokko ala baanii qilleensa jiruun baay'ee gaariidha. Hedduun keenya garuu tollee toluu dhabuu mala haa ta'u mootu yeroo tokko sawwanneetumaan bahuu qabna. Qilleensa jiratu barbaachisaadha miti ilma namaatiif qilleensi baay'ee gaariidha. Kanaaf isin jedha. Waan tokko asitti kaluu kanatti akkuma isin jedhe subscribe keenya kuma dhibba guutuu qaba. Gaafa kuma dhibba guute maatii keenya keessaa nama tokkoof haala mijeessinee badhaasa qabna jechuudha. Maatii keenya hunda keessaa gaafa kuma dhibba guute badhaasa qabna. Kana garuu bal'inaan viidiyoodhaan teenyee isiniif ibsinaa maal akka ta'e sansun. Badhaasicha waan maal akka ta'e bal'inaan ni ibsitaaf. Garuu haala isaa wanta haala kamiin akka badhaasamanis wanni atama si gaafadhu nama kamitti badhaafama jechuun nama yeroo hedduu nama laalu miti. Nama yeroo hedduu laalu miti. Haala san suutuma ibsinaaf akkamitti namni jalqaba maal godheetu badhaasa san argataa kan jedhu dhugaa itti yaadiitiin jira waan qopheessuuf waan akkasii jechuudha. Gaafa kuma dhibba guuteerra jechuudha. Anuma sanyii shillimaati sana. Anuma kenneetti mageen maa kamitti argattaateen badhaasa ta'e. Maatii keenya keessaa namni tokko badhaafamuu qaba. Biyya kamiyyuu jiraate. Maatii keessan keessaa nama tokko. Yookaan moobaayila ta'uu danda'a. Maatii keessan keessaa nama tokko. Badhaasa kana namni biraa nyaatu. Suni carraadhaan. Namni biraa nyaatuu qabu. Carraadhaan. Waan barbaachisu silaa dubbatte wanta si gaafadhee maa inni anis maatii keessan keessaa nama tokko waan ta'eef waan silaa godhamuu qabu osoo dubbatte silaa du'eetiniin waan san godhee badhaasni bidurna ta'uu. Iphone 12 laala 12 sinis ta'uu baatu bilbilas ta'uu danda'a. Waan hin beekamu. Maallaqas ta'uu danda'a. Hin beekamu garuu haala isaa suuta kaluma kanatti viidiyoo dalaynee dhiyeenyatti isiniif gadhiisna achirraa laaltan jechuudha. Gaafa kuma dhibba guute nama maal godheetu badhaasa argataa kan jedhu maallaqas haa ta'u bilbilas haa ta'u waan biras haa ta'u eessattuu bakka jirtan hundattuu isiniif erguuf waadaa isiniif gala. Garuu kuma dhibba akka guutu dafaa kuma dhibba akka guutu. Maatii kana keessatti bara haarawaa kana bara moofaa kana keessatti kuma dhibba guutuu qaba. Egaan daawwattoota abdii fi magee agartan ka kuma dhibba gaafa guute namni badhaasa fudhatu abdii fi magee qofaa miti. Isinis badhaasan fudhattanii jechuudha. Kanaaf YouTube chaanaalii isaa kana share godhaati namoonni duraan subscribe gootan share godhaa. Haaroo ammootu warra dhuftan viidiyoo laaltanii waan ajaa'ibatti jira beektaa. YouTube ijoollee Oromoo kana hedduu isaanii namoota subscribe godhintu baay'ata. Amma keessanuu jechuudha. Amma keessa walakkaa isaa osoo laalte laaltee isaa irratti fakkaate walakkaa olitti nama subscribe godhintu laalta. Viidiyoo laaltanii keessaa baata. Laaltanii meeshaa subscribe tokkaa fi guddisaa mucaa kana maal qaba isin malee maal namni hunduu anallee kiyyallee immoo subscribe godha. Daawwattoota keenya kana fakkaataa turtii keenya iddoo nuti jirru bareedinni isaa kana fakkaata. Baay'ee bareeda. Isinitti agarsiisaa qaba. Bashannana har'aa wanti adda godhu yoo jiraate gara chaanuun madaamotatu jira. Madaamotatu illee jiranii. Yaa madaamtota jedhu madaamagee miti madaamtota kaawwan warra adii jedhanii illee jira. Daawwattoota keenya mee makiinaa ijoollee wayii naaf itti mageen qoyaa dhuftu isinitti agarsiisa makiinaa mageen barbaadde. Maaliif gubbaa sanbaateen taphannaree magee egaa makiinaa ijoollee barbaadde kun achi bakka ijoollee bakki ijoolleen itti taphattu san gubbaa irra jira achi beekii taphadhu kootti akka utaale. Makiinaa sana si barbaachisa? Mageen makiinaa ijoollee sana barbaadeetti abdii ilma fiduu yaada qabda. Egaa maatiin keenya hundi haalli har'a keessa jirru akkana yeroo hedduu mana keessa teenyeeti kan isin bashannansiisaa turre har'a ammoo gabbaanee isinis gabbaaneetiin akka nu agartan nus ammoo gabbaanee akka bashannan jechuudhaan guyyaa har'a gabbaanee haala kanaan jirra kunoo mageelleen fataa jettee jirte akkuma argitan kana
anis akkuma argitan kana jechuudha. Kanaafuu yeroo itti aanu immoo qophii biraatiin chaalenjii yookaan wanti biraatiin waan haarayaan walitti deemina waan ta'eef ammaaf baay'ee tokko isin jalanna namoonni yaada qabdan yaada keessan koomantii jalatti nuuf barreessaa ammas irra deddeebisuu himna koomantii jalatti abdii fi maggee waan akkanaanaaf nuuf dalagaa yoo isin jettanii koomantii nuuf barreessitan wanta san koomantii keessan san ammoo yeroo hundaa inni ilaallan koomantii tokko iyyuu biran dabaru deebii deebisuudhaaf koomantii hunda deebii deebisuuf namatti hin mijaa'u ta'us garuu laalleetii laayik goona yeroo ani ilaalin isin sulaalaa isinillee laayik isinii gooti akkasuma tokko ammoo waan akka gaafii ta'e yookaan waan tokkotti riipilaayi ni deebisna koomantii hunda deebisuun akka namatti hin tolle ni beektan isinu kanaafi har'a gaa sa'aatiis deemee jira yookaan ganaaf iddoo deemnu qabna mana sinimaa jedhamu tokko jira sinimaa deemneetiin halkan achi turuu feene sanboodas ka walitti deemna akkasumatti ammaaf nagaa nuuf ta'a gaa. Baay'ee bita keessan jaalladha. Baay'ee hundi keessanuu yeroo itti aanutti walitti deemina hangasiif nagaa nuuf ta'a hedduu sin jaalladha.